Ashama kam oltan sagantaan keenya eegalee kan har'aaf qixeessiniin bakka buutonni mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay jaarsummaa gamtaa Afrikaan waliigaltee waraana dhaabuu mallatteessan. To announce to the people of Ethiopia and the rest of the world that after 10 days of intensive negotiations have concluded a peace agreement. Buutonni mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay jaarsummaa gamtaa Afrikaan waliigaltee waraana dhaabuu mallatteessan. Waraanni mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay jidduutti erga eegalamee jala bultii waggaa lammaffaa irratti qaamoleen lameen gaaga'ama hedduu booda dhiibbaa dhaabbilee idil addunyaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana Good arrogant quanta. But I mean, no war there. I are kind of wondering if I want you. Or I want Carota, Banana. In Carona, Yevase Carute Arcabute, or la. While Matigre, if I get around Kilo, Galajane, Wayane, Harker over, Wayane of one worker over. Harka kennite abiyyitti ayasaazinu yasaazinaala iwakisaarte oromoon barana walla neemma Getaachoon harka kenneera Dabratsiyoon harka kenneera akkam taana nuti warri qawwee Getaachoo abdatee dura 4 kiiloo seeruu heddu sun furmaanni kenna maali amma furmaanni kenna maali zurugaa furmaanni maali amma kuro Getaachoo harka kennate Dabratsiyoon Amaaraa kellelee fi Affaari keessaa ba'a jedhe Getaachoon immootu Abiyyi xiyyaaran nama malaayii kanaan nutumaa jira jedhe dadhabnee harka kennanne jedhe araara wayya jedhe nuti warri dura gaafa Abiyyi fi Getaachoo wal dadhabsiisan 4 kiiloo galuuf qophaa'e sun furmaanni kenna maali mala nuudha yaaga eessa dhaynam mootummaa deeggaruuf mootummaan juuntaa nuun jedha nu fudhatu juuntaa deeggaruuf juuntaan harka kennite mee amma furmaanni kenna maali no no. Shirama kolfida mama la nama tahu. Isi duman kun koi anak kana shanguliti setan imana tu kolfida. Arabanna aga cuba Allah kolfina malah ayah. Inde. Shirama kolfida koi. Me amma furman di mana? Anda moto ko janama komenti na gaya ya da barera na bare su da bena mana tukar fumana. Araba igam lakin kolfina. Karana ruko yetta furman ya bichu da wala harka ibba keessa ibbatti waliif galuu miti ija walitu libsatanii hin ilaalle gamtaan Awurooppaa gamtaan Afrikaa mootummoonni gurguddaan irratti argaman hundi kanarraa bilisa ta'anii adda ka'anii jechuudha. Kanaaf mootummaan Tigraay fi mootummaan Itoophiyaadha guutumaan guututti waraana isaa akka itti fufu jala sararamee ilaallamee jira. Sababni isaa walii galuu miti daangaa waliin galteen baaterra hin baane jechuudha. Fakkeenyaaf gamtaaleen achirratti argaman sun mootummaan Eertiraa waraana kana keessaa baafatu qaba kan jedhan ajaja dabarsan malee Abiyyi godheen argamu. Abiyyii fi mootummaan biyya biraa walumattuu hin dhufa waan jarri jette dhagahuu miti gurrarraan dabarfatu. Mootummaan TPLFis olaantummaa waan barbaaduuf wanta Abiyyi jedhu guutuu miti daangaan baafatanii jechuudha. Kanaaf waraanni isaanii inumaa kan dur caalaa daran jabaatee akka itti fufu dubbatame. Isarratti